السلام عليكم. يقول ابن حزم رحمة الله عليه: الحاجات لا تنقضي. وانجى ابن حزم رحمة الله عليه إلمنا ما خنا هاجان ساندمت وجدوا الناس فيما يعانونه كرجل في فلات. وانجى إلمنا ما خون حاجة سا غيستي وانا هجم خيستي أكنما gammoojjii lafa barahaa guddoo keessa deemuuti jedhe. Yoo inni gartee tabbatana bahee tabbatana yoon fixe gartee bikkaan itti deeme gahuun oolu jedhe, wayita inni tabbasan bahe badat lahu tabiraatu isaa mul'ata jedhe. kullamaa qaxa'a ardan badat lahu arduuna. wayita inni imala kana keessatti tabbata ka yookaan ija takka bahee laga tokko ceehe khabiraatutti mul'ata jedhe. Ilmi namaa kun waan hajamu keessatti hajaan isaan dhumtu. yoo haajaa takka gartee bahee hoggaa inni haajaa san fixate tabiraatutti mul'ata. haajaa teenya rabbi nu hafitu. wayita gartee inni sababa tokko fixe sababa biraatu hedduun itti mul'ata. ilmi namaa kun الحاجات لا تنقضي. هاجان المنمان دمت فدين المنمان دمت فدين ساهدو دا. جاء ابن حزم رحمة الله عليه. حاجات يا رب نهافتو. السلام عليكم.